Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u jirtu nagaa keessanii. Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa yookaan oolmaa sharafaa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettii akkasuma karaa baankiitiin guyyaa hundayyuu qabadheen dhufaa jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin akkuma beekamu egaa biyyoota 20 jechaadha. Guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 jechaadha. Karaa baankiitiin immoo baankota akka Qajareenii qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa kireecha fakkeenyaaf baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee guyyaa har'aa immoo baankii Qajareen baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin biyyoota 6 qabadhee dhufaa jechuudha. Birrii biyya Kuweetitti dabaleeni biyyoota 6 jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Karaa immoo Itiyoo Bilaak Maarkeettiin akkuma jedhe immoo biyyoota 20 jechaadha. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatan sabiskiraayibii, sheerii, laayikii godhaa. Keessattuu laayikii naaf godhaa sin jedha faamilii dhugaa laayikii godhaa maaliif laayikiin goone laayikii godhaa. Egaa warroonni immoo mana kanaaf maatii taatanii laayikii sheerii irree godhaa isinillee koomentii irree barreessaa koomentii barreessuu hin dagatinaa siniin jedha faamilii hunda caala koomentii wayyaa waan ta'eef yaada keessaan qeeqa keessa waan hunda waan sinitti fakkaate koomentii kaasiniin jedha faamilii. Egaa akkuma beekamu guyyaa irraa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin qannaseetu jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasaniitu jiru guyyaa har'aa xiqqaatu malee qannasaniitu jiru jechuudha. Guyyaa kaleetiin gaafa ilaalu guyyaa kaleerra qannasaniitu jiru jechuudha. Kaleetti gadi xiqqoo qannasee jira. Guyyaa har'aa salphatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin qannaseetu jira jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yowaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koronaa, Swiss birankii, Turkii liiree, Ijipshaan paawundii fi salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Biyyoota 20 qabadhee dhufaa jechaadha. Akkuma beekamu egaa karaa baankiitiin immoo baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo jechaadha biyyoota 6 akkuma jedhee kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kuweet dinaara jechaadha. Birii Kuweet guyyaa har'aa yookaan dinaara Kuweetiitti dabaleen jira karaa baankiitiin jechaadha. Baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin yeroo darbee biyyoota 5 qofaan qabadhee dhufaa guyyaa har'aa akkuma jedhe birii Kuweet itti dabaleen jira jechaadha. Egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a guyyaa har'aa akkasuma jechaadha. Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 82 fi saantiima 19 jechaadha. Akkuma jedhe Ameerikaa doolaariin guyyaa irraa qannaseetu jira karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 birrii 58 fi saantiima 83. Kanaadaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 birrii 29 fi saantiima 37. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettii yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalasiin jedhama jechuudha. Maqaa sadii waamama. Birrii 100 birrii 27 fi saantiima 47 jechuudha. Guyyaadha Awustiraaliyaa doolaariin tokko jechaadha. Kan ittaanu oomanii hoomarri haalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 73 fi saantiima 77. Duubaay dirhaamiin karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettii yookaan hawwaadhaan jechaadha birrii 49 fi saantiima 60 jechaadha. Birrii Duubaay guyyaa har'aa jechaadha yookaan Duubaay dirhaamni jechaadha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamni karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 43 fi saantiima 24. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 48 fi saantiima 45 jechaadha. Birrii Saawudii guyyaa har'aa jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 42 fi saantiima 30 jechaadha. Kan itti aanu Kuweet diinaarri karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birrii 500 fi birrii 87 fi saantiima 81 jechaadha. Guyyaadha karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Akkasuma immoo Kuweet diinaarri jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 500 fi birrii 6 fi saantiima 60 jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Birriin Kuweet guyyaa har'aa jechuudha. Birriin Kuweet tokko jechuudha. Dhugaa dubbachuu birriin Kuweet mootii birriidii jechuudha. Birriin Kuweet kan caalu hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu biyyoota 20 kana keessa birriin Kuweet tokkoffaa birriin Baareen immoo birrii Kuweetitti aanetu jira jechaadha. Kan itti aanu Baareen diinaarri jechaadha.
karaa itoo bilaak maarkeetti birrii 400 birrii 83 fi saantiba 12 joordaan dinaarri karaa itoo bilaak maarkeettiin jechaadha birrii 200 birrii 58 fi saantiba 97 chaayinaa yewaaniin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 26 saantiba 90 kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 43 fi saantiba 84 jechuudha. Paawundiin illee guyyaa har'a qannaseetu jira jechuudha. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin jechaadha karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 83 yuuroon karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 02 akkasuma immoo yuuroon karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin birrii 100 birrii 81 fi saantiba 54 kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 18 fi saantiba 80 Iswiis biraankiin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 200 fi birrii 24 fi saantiba 54 kan itti aanu turkii liireedha. Turkii liireen karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 85 Ijipshaa paawundii yookaan birrii Ijipti karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 3 fi saantiba 55 Israa'el shikiliin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 50 sagalii fi saantiba 61 kan itti aanu yemen rihaalli karaa itoo bilaak maarkeettii 0 saantiba 76 birrii yemen kanuma guyyaa meeqa torbee naannoo torbee tokko oliitti kanuma jechuudha. Hin dabalus hin qannatu 0 saantimuma 76 jechuudha. Kanarraa hin qannasu jechuudha birriin yemen yookaan rihaalli yemenii jechaadha. Kan itti aanu hindiidha. Hindiyaa ruupiin karaa itoo bilaak maarkeettiin birrii 1 fi saantiba 88 Paakistaan ruupiin karaa itoo bilaak maarkeettiin 0 saantiba 65 jechaadha. Birriin Paakistaan illee kanuma guyyaa hundayyuu jechaadha. Salphumatti birriin Paakistaanii fi birrii yemen baay'ee xiqqoo waan ta'aniif yoo dabalan sangamuu hin dabalanii yoo hir'isan sangamuu hin hir'isanii jechaadha. Kanarraan kan hafe biyyoonni kun qannasaniitu jiru. Guyyaa irraa akkuma dura dubbadhee qannasaniitu jiru jechaadha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii Beerut yookaan Libnaan jirtan fakkeenya birriin biyya Joordaanii dinaara jedhamaa jechuudha. Birriin biyya Beerut yookaan Libnaan immoo paawundii jedhamaa jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libnaan baay'ee xiqqoodha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha. Paawundiin garuu hedduutu jiru kan Libnaan xiqqoodha jechuudha. Kanaaf isinillee birrii beektan osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo hedduutu jiru. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii Awustiraaliyaa doolaarii Kanaadaa doolaarii jedheen jira. Inni maqaa isaa hin dhahin doolaariin hedduutu jiru jechuudha. Isin salphumatti doolota keessa Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Warroonni Joordaaniif Beerut yookaan Libnaan jirtanii Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa irraa karaa itoo bilaak maarkeettiin yoo ergattan jechuudha. Isumaan dura dubbadhee birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 19 herreeggattu. Karaa itoo bilaak maarkeettii yoo ergattan yookaan awwaaladhaan yoo ergattanii jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libnaan jechaadha. Birrii 100 birrii 58 fi saantiba 83 jechuudha. Dura dubbadheen jira irraan deebi'e akkas isinii galuufan irra deebi'e jechaadha. Kanaafuu salphumatti karaan herreeggattu yookaan assaabbattu malee birrii biyya sanaan ta'u jechuudha. Akkuma isiniin jedhee warroonni Joordaan jirtanii akkuma dura dubbadhee jechaadha. Warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Beerut yookaan Libnaan warroonni jirtanirree paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundii waan baay'ee xiqqoo ta'eef jechaadha. Asirratti immoo dinaarri biyya Joordaanii Ameerikaa doolaarii hin caalan yoo ta'u malee waliigaltee daldaloota keenyati jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf tura.